Nagaan isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii hordoftoonni chaanala Ibsaa Aappis. Harka fuuneen isiniin jedha. Barnoota darbee keessatti, viidiyoo darbee keessatti waan bareedaa kan isinii dhiyeesse abdiin qaba. Arrasatoo isiniin nuffisiisin gara viidiyoo keenyaatti darbina. Viidiyoo keenya irrattis immoo afaan Ingiliffaa salphaatti akkamitti akka baruu dandeenyudha kan waliin ilaallu. Appilikeeshinoota kanan isinitti agarsiisu kana Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Afaan Oromoo Dictionary jettanii afaan Oromoo English jettanii yoo galtan Oromoo to American English jettanii yoo galtan isiniif buusaa, isiniif fida. Innu buufachuu dandeessu haala salphaatiin. Jalqaba irratti kan ilaallu afaan Oromoo Dictionary dha. Keessa gallee ilaalla. Kunuu asii wantoota garaa garaa wantoota barbaadan irratti barreessuudhaan amma fakkeenyaaf qubeetaa kana tuqee kun waan barbaade naa fide gadi barreesse. Isin immoo waan hiikkachuu barbaadan sana hiikkattuu sammuutti qabattu jechuudha. Kunoo iyyatoo jedhee afaan Oromoo kunoo as ishii kana yeroo tuqe ilaalama akka ittiin naaf dubbatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo ishii kana kunoo gaara kanarraa afaan Oromoo hiyyatu kana kunoo ishii gaara kanarraa ishii yoo tuqe kunoo gara afaan Oromoo barreessuutti naaf jijjiira jechuudha. Afaan Oromoo amma fakkeenyaaf maal jedhee amma fakkeenyaaf sa'a kunoo saba amma fakkeenyaaf sabni illee kunoo folk people selection kun akka ittiin naaf fida jechuudha. As tuqe kunoo akka ittiin dubbifachuu danda'a afaan Oromootiin. Kun waan baay'ee gaariidha. Kunoo asirraa gara Ingiliffaatti deebifadhee waan hiikachuu barbaadu waan na dhibe maal akka ta'e fa'aa asirraa ilaaluu nan danda'a jechuudha. Isa lammaffaatti achi ceenaa yeroo baatan kunoo asii kana tuttu. Isa lammaffaatti yeroo ceenutti immoo inni lammaffaa maalluu godha edda isa kana qabaannee warri jettan immoo waan hunda of keessaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf zee jedhee katabe naaf hin fiduu hin qabu jechuudha. Zee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf immoo isa itti aanu kana keessa seenee hin ilaale hin dhabuu jechuudha. Wanta isa kanarraa argattan isa kanarraa hin dhabdan. Akkattiin kanaafuu wal duukaa isin barbaada. Kunoo icha jedhee asitti zee naaf fidee jira jechuudha. Ofiisaatiif sinii dubbisan kun waan tuqxanii qabdanii yoo barbaadan kunoo asii kana kunoo akkattiin siniif dubbifti jechuudha. Inni sadaffaas sadanuunsaayyuu isin gargaara. Kun naqamteetti hojjetame yookaan immoo ilma naqamtee tokkotu hojjete kana. Kun immoo afaan sadanuu waan qabuuf baay'isee isin gargaara. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa salphaatti baruudhaaf kan isin gargaaran kana sooftiweeroota kana fayyadamuun dirqama isin barbaachisaa jedhee waan yaadeefan isiniif dhiyeesse. Barnoonni kun akka isinitti tolaa jiru akka isinitti tole abdiin qaba. Kunoo Amaariffaa as garagalchitanii Amaariffaan katabuu, Ingiliffaan katabuu, Oromiffaan gara barbaadaniitti waan barbaadan barreessitanii amma ta'am maal waan barbaadan barreessitanii kunoo amma fakkeenyaaf kana tokko yoon ilaale kunoo B ilaala naaf dubbatti. Ishiin kunis sheer gochuu waan barbaadan gochuu hin dandeessu. Siitingaleessaa illee as keessa sirreeffatu oomitti deebichuu waan barbaadan as keessaa immoo sirii isaa bahuudhaaf kunoo akkattiinidha. Wantoonni kun sirriitti isin barbaachisa. Afaan baruun dirqama karaa nama baasa afaan waan ta'eef barnoonni irraa akka isinitti tole abdiin qaba. Ilmaan Oromoo subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jedha. Ibsaa Aappis kan jettu kan ammoo subscribe gochuun like gochuun nu cinaa dhaabbadha. Warroonni Hacaaluu jaalattan suura Hacaaluu jira loogoonsa suura Hacaaluutiin jira. Hacaaluun goota kooti warroonni jettan like, share, subscribe tuquu hin dagatina. Abdiin kutannaan karaa nama baasuun isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti ijoollee Oromoo qaqqaaliin hundi keessanuu barnoota haaraatiin qabadhee isiniif deebi'a.